እምነት ተከታይ ነኝ። ባሃይ የሆንኩት ከ15 ዓመት ጀምሮ ነው። በአሁኑ ሰዓት በባሃይ እንቅስቃሴ ውስጥ በዋነኝነት በታዳጊ ወጣት ፕሮግራም ውስጥ እንደ አነቃቂ ሆኜ አገለግላለሁ። ባሂ ነው የሚሉ ሰዎች ባሃም አለ ባሂም አለ። ሁለቱም ግን ብዙ አያምሩም የሚሆነ አምሩ ባሃውላ የሚባል አንድ ሃይማኖት አለ አለ እና ሲቆላመጥ ባሂ ነው የሚሉት ባሂ ነው የሚባሉት ባሂ የባሂ ተከታዮች በጣም ነው የሚያምረው ይባላል እንትናቸው ተስፍሽ አለ ከጀርባ አንድ ድምጽ ናሰማ ባይዘው እዚህ ቸርቻቸው ሜን ቸርቻቸው ወሎ ሰፈር ብለውኛል። አንድ አለቃዬ የሆነ ቦታ እየሰራው ባሃይ ነበር እና ልውሰድህ እያለ ይመክረኝ ነበር። ሌላው የባሃይ ሃይማኖት የሚያስተምረን የወንዶችና የሴቶች እኩልነት ነው። አዳሚት ሁሉ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው የምኖረው። የባሃይ እምነት ትምህርቶች መካከል አንዱ የባሃይ እምነት አንድ ትልቅ ነገር ያስተማረኝ ነገር የምኖረው ምዕራብ ሐረርጌ አሰበ ተፈሪ ከተማ ውስጥ ነው። የተወለድኩት እዚሁ አሰበ ተፈሪ ከተማ ነው። የባሃይ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን አካሂዳለሁ። ተስፋዬ መረሰቤ እባላለሁ። እምነቱ የተቀበልኩት አስመራ ነው። በ1989 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አስመራ ላይ ከአንድ አብርሃም ሳሌ የሚባል አርቲስት ነው የሰማሁት እምነቱ። ኤጋ አኩማ ቪዲዮ ከነረት አልተንቲ አመንቲ ባይ ጀተን ሜካ ኬሰንቱ ዳጌ በኢትዮጵያ ኬሰ ይጅርቲሞ እንጅርቱ አንገሩ አከዲየቲ ከዲቴክ ይገናማ ካን አከተሳ የሮን መና ኬስ ቪዲዮ ኮሶላሉ ጅሩ ቪዲዮ ተቋት irra deebi'ee wanti kun akkam jedhee dubbisee waa'ee isaa keessa fageenyaan ilaaleen booda amantiin kun bara 1930 akka Itoophiyaa galee arge. Nama Sabrii Eliyaas jedhamu lammii biyyichi tokkotu dhufee Itoophiyaa keessa galchee waa'ee amantichaa kanaa babal'isuu yeroo barbaadetti xaaliyaanonni isa biyya keessa baase. Haa ta'u malee namni baay'een biyya kana keessatti amantii kana waan dhageeffatu hin fakkaatu. Garuu amantichi miseensa baay'ee qabaatu baatullee biyya kana keessa ni jira. Innis baay'ee jechuun nama biyya Awurooppaa maqaan isaa Bahadullaa jedhamudha. Moggee Bahadullaa jechuun hundeessa amantiisanii waaqa jedhanii amananii malee garuu namni amantii kana hundeesse Bahadullaa jedhama. Kaayyoon isaanii uummata gara saayinsiidhaa fi beekamtii barnoota barbaadanii akkasumas biyya keenya kana keessatti iyyuu miseensa bara 2010 naannoo nama 27,000 kan qabudha. Amma garuu Itoophiyaa keessatti lakkoofsaan dabalaa jira. Dhoo isaan keessattuu gara mootummaatiin waliigaltee qabaa. Akkasumas iddoo awwaalaa Itoophiyaa keessatti illee hin qabaa. Inni guddaan biyya keenya keessatti waajjirri isaa guddaan magaalaa Finfinnee yoo ta'u, amma garuu baay'ee magaalota akka Finfinnee, Adaamaa, Firdaus, Alchiroo, Maqalee, Baardaar keessa deemee miseensa karaa dhuunfaatiin miseensa dabalaa jira. Kaayyoon isaanii kana qofa natti hin fakkaatu. Namoonni baay'een irraa of eeguu qabu. Daa'imman irratti xiyyeeffatanii daa'imman barnootaan gara guddinaatti barsiifnee jedhanii isaan tattaafachaa jira. Haa ta'u malee garuu daa'imman kun naannoo gara waggaa 10 irraa ol ka'anii gara jireenya isaanii jalqaban amanticha kana akka hordofan isaan taasisu. Isaanillee kana keessatti miseensota baay'ee horachaa jiran. Garuu isaan akka jiranitti amantii tokko irratti dhiibbaan gaggeessimu musliimas kiristaanas haa ta'u waaqeffannaa hunda isaatu bifa nagaatiin barnoota gara saayinsiitiin wal qabatee addunyaa kana gara beekumsaatti jijjiiran hayyuu jiru qaban. Haa ta'u malee namoonni ijoollee isaanii mana barnoota olmaan daa'immanii magaalota gurguddoo kana keessatti qopheessanii ijoollee barsiisan. Hayyee barsiisanii yeroo jedhan amantii isaanii suuta jedhanii yeroo hordofsiisuu jalqaban. Ijoolleen amantii kana gaafa qabatte gara makka deemtu ilmaamoon nama dhiitii jechuudha. Osuma kana si barsiisaa jiranii amantii irratti dhiibbaa qaba. Iddoo isaa irratti wantoota baay'ee dhiibbaa gara hawaasaatti fida jedhamee namni yaadu hin jiru. Kanaaf amantiin kun dudduuba isaa hubattanii ijoollee keessanirraa naannoo keessanirraa keessattuu amma baadiyyaa naannoo Arsii akkana naannoo Kuyyaraa kanneen Shaashamannee irraa jechuudha. Namoonni Oromoo ta'anis faarfannaa hamma isaanii kan faarsanillee ni jiru.
kunoo akkuma argitan kana faarfannaa isaanii amantiin kun loogoon isaa kana fakkaata. Namoota profeesara hayyuu barsiisota kanneen warroottan amantii kana babal'isan jechuudha. Mee waa'ee kanarraa akka hubachuu dandeechuun barbaada. Namoonni jalqabaaf gara chaanaalii keenyaa kana dhuftan laayikii fi sabskiraayib godhuudhaan maatii keenya ta'aa isin jenna, isin jaalannaa, galatoommaa. Guyyaa gaarii.